Ani jireenya koo keessatti waan baay'ee baradheera. Iddaan gaa'ela dhaabbadhee waggaa tokkodha. Haa ta'uyyuu malee waan baay'eetu ture. Akka namaatti waan abbaa manaan namaaf gochuu malu naaf hin goone. Inni ana asitti dhiisee bakka barbaade akka barbaadetti deemaa ture jetti. Ashama akkam jirtu hordoftoonni Qeddoo YouTube marti keessan sinin jecha Qeddoo YouTube subscribe like gochuun jajjabeessaa sinin jecha. Egaa hayyuun yeroo dheeraadhaaf YouTube irraa badee jira. Sababni ani YouTube irraa badees immoo haalota tokko wal qixxeessuuf jetti. Inni kunis waa'ee seeduu fi waa'ee koo ture. Ayyuu fi seeduun maalirra gaan jettanii yaadaa turtan. Aniif seedoon nikaa keenya gargar kunnee jira yoo jettu dubbattee jirti sinin jechuun jaaladha. Haa ta'uyyuu malee gidduu kana keessatti ani mana kiraa dhabee qarshii dhabee yeroon ani rakkachaa turetti namni na gargaaraa ture na bira jira. Egaa namni sunis akkasumallee gatii mana kiraa kan ji'a 60,000 naa kaffalee. Isaa mana keessaa immoo bajaajiin naaf ergaa maal taatee maal nyaattee maal dhuddee naan jechaa tiriitii na gochaa kan ture. Akkasumas illee casamuu yaaddoo keessa galii osoon jiru eriyaa koo tokko wajjiniin gara biyya biraa magaalaa Adaamaa keessaa nu baasee gara biraa akka deemnee nuti bashannanu aara galfannu kan nu godheedha. Namni kunis immoo calluma jedhee gatii hanga kanaa baasa jedhees hin yaadu. Haa ta'uyyuu malee isaanis asirratti maqaasaa dha'uu hin barbaadu. Garuu dargaggeessadha, baay'ee nama bareedu, simboo qabeessadha. Haadha manaa qabaa, jaalallee qabaa. Wanti hin beeku wantiin gargar baase hin jiru. Osoo haadha manaa qabaates hanga kanaa nafaana ta'as jedhee hin yaadu. Isa kanaafiyyuu deemeen hangan sin barsiisutti eeggadha obsaan jettee jirti jechuudha. Egaa gaa'elli kun osoo diigamuu baatee baay'ee bareeda ture, namatti tola. Dhalli namaa kan gammachiisu biyya lafaa kanarratti kennaa godhee kennaa jabaa godhee uumaan keenya Waaqayyo kan nuuf kenne gaa'eladha. Gaa'elli immoo eebbifamaadha jedha. Garuu bara keenya keessatti gaa'elli diigamaa jira. Gaa'elli akka wanta xuraawaa wayiitti yeroo ilaalamaa jirudha jechuudha. Gaafa manni nama tokko diigamu Waaqayyo baay'ee gaddaa. Maaliif jennaan yeroo tokko nuti nama foonii waan ta'eef itti yaadnee hubannee yeroo baay'ee waan keessa galuu qabnu keessa hin gallu, in ariifanna. Simmeetiin foon keenya gara barbaadetti nu oofa. Yookiin immoo akka dingataa waan tokko jalqabnee kinu akkuma biraankii jedhamee gaa'elli kun dhaabbate sababa wayitiin xiiqiidhaan kallattiin taane seennee booda garuu nu gaabbisiisa. Ayyuurraa maal argina yoo jettaniitu ta'e gaabbiidha jechuudha. Ayyuun immoo dubartii cimtuudha. Akkamittiin cimimmaa ishee argite yoo jettaniitu ta'e egaa hin beeknu. Hojii rabbis ta'uu danda'a hangammaatti akka isheen daa'ima hin godhanne kan taasise yookiinis immoo of eeggannoo ishee ta'uu mala ture. Yeroo ammaa kana namni dhala faana nama jaalatu hin jiru. Ilmi dhiiraa tokkos gaafa asitti sittu qulqulluu kee mataa kee qofa taateet amanamummaa keetiidhaan namummaa keetiin akka itti sittudha kan inni barbaadu. Haa ta'uyyuu malee gaammaa se'eedoonii onlaayinii irraa hin jiru. Akkasuma viidiyoonni gadi gallakkisaa jiru hin jiru. Dhugumaan biyya galeetti gaa'ela kana diige ta'uu onlaayinii irratti diige ta'uu wanti beekamu hin jiru. Onlaayinii irrattis diigamuun egaa hin danda'ama. Maaliif jennaani warra fichii gaa'ela raawwatu sana faana bilbilaan wal argee waan isaan gochuu danda'an nama bakka buufatees ta'uu danda'a. Garuu baay'ee nama gaddisiisa. Akka isheen jetteetti eegeera bakka hin dhufa jedhee wajjiniin yeroo dabarsa jedhee saatii wajjiniin hin dabarsa jedhee isaan baay'ee hawwaa isaan baay'ee fedhaan ture. Garuu hin taane araaramne iddootti deebisee wajjiniin jiraachuudhaaf baay'ee
hawwiin qaba ture jettee hin taane. Akkasumas immoo Sumayyaan illee dhiifama gaafattee turte, Sumayyaan isirratti dubbattee turte. Egaa ani Sumayyaa si'iidhaanii si gaddisiisu koo amma naaf galee. Akkaataan inni itti anaaf galee immoo ati yeroo inni nafaana gaa'ela raawwatu dhuguma akkasittiin sitti dhaga'ame ture. Amma inni biyya Yaman keessatti kan inni si'iin sababeeffatee ijoollee koo jedhee deema malee inni haadha manaa biraa achi qaba. Kanaaf deemaa jira jettee sagalee keessee fi turte. Isheenis immoo sarratti dubbattee turte jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf anillee waan sitti qabame waan ani sitti gadde tokkollee hin jiru. Anis dhala qabaa, dhala dubartiin qabaa yookiin immoo shamarreen qabaa. Boru dhalli koo waan taatu hin beeku. Kanaafiyyuu caammaa nama sanaa hidhatanii yoo arganidha kan waan hundumaa hubachuu danda'anii. Kanaafiyyuu immoo ammas egaa kan inni gochaa jiru haddadha. Isa miidiyaa irratti argamu miti. Icciitii jiru sotoo gadi baasneera ta'e dhuguma seedoon kana godha kan jettan baay'een keessan ni jirtu, kan gadditan ni jirtu. Haa ta'uyyuu malee garuu akka inni gadi bu'u gochaa hin turre. Isa kanaafiyyuu kallattii deemtutti Rabbi si haa gargaaru. Ani dhiifama guddaa si godhee jira. Akkasumas immoo qalabatii qubarraa qabda. Egaa gaa'elli amma asitti seenuudhaaf jettu gaa'ela gaarii, gaa'ela bareedaa, gaa'ela simboo qabu kan itti boqottu si'if haa ta'u jetteeni jirti jechuudha. Haa ta'uyyuu malee dhala godhachuu dhiisuun keellee natti tolee jira jetteetti. Ani miidhama guddaan miidhame. Maanni yoo jetteetta ta'e immoo ijoolleen qaba. Akka fedha kooti ta'uu hin danda'u. Ati waan baay'ee ta'uu dandeessa. Waan baay'eetu si eeggata. Waan baay'ee nama hojjechuu dandeessudha. Gaa'elas yoo dhaabbatte. Akkasumas illee yeroo sargii kee guyyaa cidha kee nan dhufa. Yoon guyyaa cidha kee immoo dhufuu baadheerallee ta'e yeroo ati deessetti nan dhufa jetteeni jirti jechuudha. Inni kunillee sobaadha. Wal argina jetteeni turte dhiifama gaafachuudhaaf ayyuuni wal arguullee hin dandeenyu. Waan wal dandeenyus miti jetteessitti jechuudha. Egaa baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Inni biraa immoo Iyyaasuu. Dhugaan sinin jedhe Iyyaasuun baay'ee nama gatii guddaa jireenya isaanii keessatti kaffalaa ture akka YouTube irratti argaa turretti jechuudha. Akka obboleessaatti akka obboleettiitti nama ayyuu faanallee dadhabaa turedha jechuudha. Nama chuni seedorrayyuu isatu ishii faana argamaa ture kallattii hundumaan jechuudha. Gaafa ishiin biyya Yamaniin deema jettee karaa baharaallee deemtellee isatu dhaqeellee deebisaa ture. Waan baay'ee keessatti nama jajjabeessaa ture. Jabaadhuu maamiti jedheeni jechuudha. Kanarraattiidhaan immoo kan caaluyyuu ilkaansaa dhabee jira. Makashkashaa bunaatiin ilkaansaa irraa gattee isa kanarrattis immoo ilkaansaa illee maaliif illee akka dhaabsonneef illee anaaf gaaffidha jechuudha. Yeroo namni tokko nama faana dadhabu gowwummaa miti jechuudha. Maaliif garraamummaa. Namni gaafa nama faana dadhabee lakkee obboleessa koo deebi'ii, lakkee obboleetti koo deebi'ii, har'i boru miti namaan jedhu gowwummaa sanitti fakkaatiin qajeelummaadha jechuudha. Seedoon amma wanta ati gochuu qabdu tokko yoo jiraateera ta'e mucaa kanaadhaa fi ilkaansaa guuchisiif sin jechuun jaaladha. Dirqamadha. Sababa keetiin kan inni kanarra bu'ee adaraatti kennitee biraa deemta. Adaraa sana siif eeguurraatiin kan ka'e ishin immoo aarii waan qabduuf kanarraan isa geesseerti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf innillee waraabee jira jechuudha viidiyoo. Akkaataa isaan ittiin walii kan waan hin beeku hin jiru. Sheeka biraan si geessa jennaan dhufuu didee. Anammas immoo akka kaleessaatti isaanitti siqee isaan faana gubachuu coggaarraan koo akka waadamu hin barbaadu. Garuu immoo ammas amma namummaa tokko wanti hin duubatti deebi'u hin jiru. Nan gargaaraanii. Ayyuunis immoo obboleettii koodha. Isa kanaanis immoo an harkaa birri hanganan jedhamne fuuteetti. Garuu gaafa kaanitti ani isa duraa dhiiseera. Isa ammaan booda harkaa fuutu nan barreessa jedheeni. Osoon akkasitti sanaan jiru amma immoo miidiyaa irratti akkana baatee gaafa rakkadhee mana kiraa dhabee
kan na gargaaraa ture nama kanadha jettee. Ishiin garuu durmaan qopheeffattee lafa keeyyattee qabdi malee waan ammaan turre. Seedoon immoo achi taa'ee ana miti kana daraasitti kennee deeme naan jedha. Ani kaameeraa miti wajjiniin hin deemu. Situu abbaa manaadha waan ta'eefi kottuuti haadha manaa kee wajjinidhaan saatii yeroo qabaadhu. Haati manaa haadha manaa gangalchiisaniit wajjiniin gangalataniit saatii kennanii fi yeroo kennanii fi fataa godhu jedhe. Waan inni jedhen dubbadha qabu. Waan inni son waan inni ga'e irraan qabu. Yeroo darbe irra qaqqabaan ture ndoo irraan qabanii jiraanii jirti. Na keessumaa fataa sun godha jedhanii. Innaa isa kanadha jechuudha. Gaa'elli kun haala kanadhaan bittimee jira. Dhuga dubbachuudhaa fi ayyuun daa'imadha. Ayyuuni isa biraan immoo ani musliiman turre garuu naannoo musliimaatti dhaladhee guddadhe jettee jirti. Arsitti jetteetti. Innaa nan jaaladha. Bijaaba nan jaaladha jettee nan xaqallaladha jettee malee ani kiristaanadha jettee jirti. Amantii keettis jabaadhu. Garuu immoo asirratti wanti isin hubachuu qabdan kaayyoon jaartii hajjii akka inni raawwate akka inni galma ga'e akka hojiin jinnii sun hojjetame yaadadha hubadhaa isiniin jechuun jala inni dubbatamaa ture dhugaa ta'ee jira jechuudha. Gargar baasteetti kennaan ishiin ergiteefis ayyuu bira gaheera. Amma boodallee wanti ishiin irratti kaayeffatte kaayyoo miti. Seedoon jireenya isaa guutuu iddoo tokko hin taa'u. Sumayyaa faanas waliin argu ayyuu faanas hin jiraatu osoo akkatti tankaattatu ciccite jettee. Seedoon jabaanii rabbidha. Ani jabaadhaan soba dhugaan siniin jedhena. Seedoo anumaan hangoota rabbina faana jira. Osuma jechaa jirtullee gara shikalee dhaqiitii ofittillee qaraasisi jireenya mi'aawaa ta'e jiraadhu. Iddoo tokko dhaabbadhu siin jenna obboleessa keenya miidhama kee hin barbaannu si jechuun gootaadha. Goota girgiddaa irratti ol kaatee lafatti deebi'ee dhiira lafaan dha'eedhaati. Isa kana siniin jechuun jaaladha. Hunduma isaayyuu rabbi waalee haa qixxeessu. Karaa gaa'elaas ta'ee karaa hojiis ta'ee garuu immoo waa'ee gaa'ela keenyaatiif jabaannee of eeggachuu qabna. Afurri bara dhumaa kun jechuudha kan inni irratti qindeeffatee ka'e maal akka ta'e beektu tokkoffaa gaa'ela namaati. Gaa'ela irratti jechuudha. Firiin gaariin uumamee akka biyyaaf hin taane akka dhalootaaf hin taane. Inni lammataa immoo gowwoomsa qarshiitiin sii darbaa nama taataa ija godhattaa firii buustaa miliyoonanii taata konkolaataa abbaa konkolaataa taata jechuudhaan dhaloota waaxaa jira jechuudha. Jawween afaan banate ergama kana lamaaniini jechuudha. Ergamni kun lamaan yootoo hojiirra ooluu baateerra ta'ee seexanni maal hojjetee nyaata. Isa kanaaf iyyuu jechuudha. Warri jaalallee keessan faana amma fakkeenyaadhaaf wal lolaa jirtan keessattuu mamoonni akka koma nama daamii jirtan dhaamsa isiniif. Warra akkasitti jirtan jechuudha. Abbaa manaa keessan faana gaafa osuma bilbilaa haasoftan walitti buutan maaliif jedhaati. Maaliif afaan qofa afaan isa wal jala darbuu danda'e jedhaati xiinxalaa taa'ate jechuudha. Sana booddeellee maal taatu kadhadhaa saniin jedha. Anamma akkas jechuudha. Anamma akkas yeroo tokko tokko maal akka ta'e hin beeku jechuudha. Lafuma kaasee bunna godha jechuudha. Illee maaltu bunna godha qomi maaliin dhabeen jedha jechuudha. Isa kanadha waan goonu hubannaaf ogummaa naa goonu dhimma gaa'elaafis hin ariifatina. Ayyuun illee hin ariifatin. Namni sii tolee mana kiraasii kaffaleedhaaf jabaadhu maal nyaatte maal dhugde siin jedheedhaaf namni kun naa ta'a jettee immoo ammas keessan galiini atuu jetteetta eddan seedoo faana gaa'ela koo hiikee maatiinis akka durii miti namoonnis akka durii miti namni waa'ee kooyyuu quban qabaataa jedhee maatiinis na jibbe biyyis na jibbe jechaan tureeyyuu warra immoo na jaalattanillee jirtu jettee jirti jechuudha. Ayilaa obboloota koo namni maal lagootiin jedhina nama biratti yoo jaalataman waaqa biratti jaalatamu waan ta'eef siniin jechuun jaaladha. Oduu sinitti dheeressee jira. Eebbifamaa guddaan sin jaaladha.
guddaan sin kabajaa. Shaalom.